dubartii mirga dubartiin haadha dubartiin jaarraa jilban qabdu isin balleessaa dhiirratti kennamu isin qofa jennaan isin balleessaa qaban achi ol naqee cafa quufi. Dubartiin haamileen qabdu dubartiin jilban qabdu jedhanii dubartii haamilee buusuun bor dhala shamaraa dubartii argachuun malta haadha qabda obboleessa qabda obboleettii qabda. Kanas ta'e maal qoratte? Bososni gaaddisa koo jabaa. Mana keetti maleen wal'aaname. Nagaa Firaar Waaqayyo sin fayyada kam jirtu hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaanis nagaa Waaqayyo fagalatu viidiyoo namarratti hin hojjedhu jedhee ture jechuudha. Garuu guyyaa har'a waan na hojjechiisetu jira. Innis dirqama waan natti ta'eefidha. Egaa viidiyoo sana ni ilaaltu sinin jechuu barbaada. Maaliif gurraachuuftee warroonni jettan yookiis immoo maaliif akkas taatee warroonni jettanii? Egaa qophii sargiitti waan an jiruufi ammallee hojii keessaa taa'eetidha kananii isiniif waraabaa jiru. Viidiyoon isiniif hojjedhee dhufe yookiis immoo viidiyoon kun jechuudha. Dubartiin haamilee hin qabdu, dubartiin jilba hin qabdu waan jedhamutidha jechuudha. Sun immoo tokko ani haadha qaba, obboleettii qaba. Akkasumas ani immoo lammata immoo kanaafiyyuu haamilee kiyyarratti nama hin dhiisu. Akkasumas haamilee haadha koo irratti, haamilee obboleessa obboleettii koo irratti hin dhiisu jechuudha. Egaa abbo dubartiin jilban qabdu akka dubartii biratti balleessaa dhiiraa jaarsa irratti dubbisa. Amma ati kanaafuu balleessee hin jirtu. Akkas Miis kanas balleessee dubartii mirga dubartiin haadha dubartiin jaarraa jilban qabdu isin balleessaa dhiirratti kennamu isin qofa jennaan isin balleessaa qaban achi ol naqee cafa quufi. Saayidoo dubbiin ta'a jette kana. Dubartiin jilban qabdu. Pirankii isaanii yeroo baay'ee nan jaalladha jechuudha. Garuu pirankii keessa ba'ee jechuudha. Haamilee nama tuquuf yookiis immoo waan namoota yookiin immoo hawaasaa fi namoota gufachiisu badaangas mara hin fudhadhu na aarsallee jechuudha waan ta'eef. Pirankiiwwan sooshaal miidiyaa jiran baay'een isaanii walitti himameeti jechuudha. Fakkeenyaaf pirankiin kun jechuudha. Pirankii walitti himameedha jechuudha. Akkamitti akka pirankii fi viidiyoowwan babbareedoo hojjetan immoo Abdul Aapiyyuu kanaan dura himeeti jira jechuudha. Viidiyoo sana namoonni hordoftan keessatti barsiisee ture jechuudha. Pirankiin kun pirankii walitti himamee hojjetamedha jechuudha. Mul'ata waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha pirankii kana nan jaalladhillee jechuudha. Pirankichi ergaa qaba hawaasa keenya keessa biyya keenya keessa wanta akka kanaa ni jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee garuu pirankii osoo walitti himamiin hojjetamu muraasa jechuudha. Kan garuu walitti himameetu osoo walitti himamne ta'e miirota garaa garaa dhalli namaa qaba waan ta'eef miidhaa gurguddaa walirraan ga'amuu danda'a jechuudha. Sababa kanaaf ani miira dafee aaruu qaba nam tokko miira dafee hin aarre waan qabuuf kana keessatti rakkoo guddaa mudachuu waan danda'uuf pirankii yeroo baay'ee walitti himameetu kan hojii qulqullina sagalee qabaachuu dhiisuun mala kan walitti himamne yookiin qulqullina kaameraa kun garuu qulqullina kaameraallee qaba qulqullina sagalee qaba kanaafuu pirankiin kun pirankii walitti himameedha jechuudha. Namoonni yeroo tokko immoo jechuudha gaafa namni viidiyoo sooshaal miidiyaa kan fayyadame namni irratti baratee fi dhaloota barsiisu akkasumas immoo muuxannoo qabu namaa qooduudha malee dhimma mistiraa miti jechuudha kan asirratti ba'amee haasa'amu yeroo baay'ee jechuudha. Innaa kana maal jechuu barbaade jechuudha nuti Oromoon yeroo tokko dadhabina guddaallee ni qabna. Namoota tokko dhimma silaalanne keessa yeroo galanii jechuudha miti iccitii nama haasaantu jira jechuudha koomentii kana ilaala. Ani koomentii kanarratti deebii gabaabaa lama yoon kennee nagaa jechuudha. Lammaffaa hajiin amantaa musliimaa hordofaa afur fuudhuu ni danda'a. Tole kanaafuu biyyatti fuudheera ammoo kan biraa biyya alaatti fuudhee jechuun hin barbaachisu jechuudha. Maaliif ree amantaan sun eeyya waan ta'eef afuruu fuudhuu danda'a. Ganaa lama dabalatee jechuudha. Deebii gahaadha kun. Dhiise miti sababa inni dhiiseef isheedhaa fi isaa fi ishee biyya sanatu beeka. Anaafsi wanta galchuu qabudha jechuudha. Akkasuma viidiyoo kana keessallee ni jira jechuudha. Seen dhaggeeffachee sagalee isaa jechuudha. Akka inni kan biyya dhiisellee jira jechuudha. Abdiin dubbatee jechuudha. Abdiin iyyaasa bukkee jiru jechuudha. Akka sadaffaan isaa osoo walitti hin himin waliin fuune caaltuu wajjin. Akkasuma immoo caaltuun immoo fidaa kottaa iccitii sanaa baasaa hin jenne wajjin viidiyoo dalagaa jirti. YouTube'n sun immoo kan haajiratti gadhiifamaa jira. Kan caaltuuratti gadhiifamaa jira miti. Kanaafuu viidiyoon kun viidiyoo walitti himameedha. Barnoota qaba kan inni dabarsudha jechuudha. Namoota tokko garuu irratti muufatanii aaraa wantoota garaagaraa hojjetu. Hubannaa fi ogummaatiin waa tokkotti deemuun barbaachisaadha jedha ijoollee keenya jira. Wantoota hedduudha kanneen arrabsa illee ni jiru jechuudha. Arraba qarattee hanga fiiddu ogummaa teessee wanta irraa barattee waan irraa baranne immoo dhiistee tuftee bira darbuudha. Gabaabaatti jechuudha.
Inna kanaafuu piraankiin tokko yeroo hojjettan tokko arraba safuu aadaa eeggachuun nurra jiraata jechuudha. Viidiyoo tokko gaafa hojjennu ana dabalatee hojjechu. Kan hunda kadalagaa isii mi'a. Apa kata kan hunda kadalagaa nama dalagaa dulu deh. Apa kata ya duga terus. Kan hunda nama dalagaa. Apa kata apa tadi itu? Kata tuh di lah apa ini kata Saula. Kamera suara Jerman mana sih? Apa kata ya kita? Apa kesini mana kan bayang kap dana. Badi mal badi. Mal badi sih mal badi. Kumbal badi man. Warra keessa bira dhagaatti. Ati qoolee yaaddu warra keessa bira nama dhagaan jedhee nageenya chamma hin barbaadu kana. Kalas dhiine kun biraa. Maati. Abadan yaa kana. Lataa kamaan godhuuf deemtanii. Dhaabi kaameraa boqotu. Saayinaa dha. Pirankii barnoota qabudha. Sababiin sayyuu dhiirri tokko sooshaal miidiyaa kanarrattuu maatii isaa barsiisuu hin barbaadu. Akkasumallee isheenillee maatii ishee barsiisuu hin barbaadu. Akkasuma dhiirumti abbaa manaa niyyuu tokko maatii isaa biratti ishee erguu yookiis immoo isheen akka maatii isaa rileeshinii gootu hin barbaadu. Dubartiin tokkollee akkas jechuudha. Kanaafuu piraankiin isaanii barnoota qaba garuu of eeggannoon barbaachisaadha. Gaafa pirankii godhan akka safuu duudhaanillee akkasumallee haadha ofii maatii ofii biyya ofii hawaasa ofii tuquun of eeggannoon arraba ofii akkasumallee taateen achi keessa ta'ullee jechuudhamti kan miidhaan isin irra qaqqabsiise borillee isin hin miine borillee baasii guddaaf isin hin saaxillee ta'uu qaba jechuudha. Innaa piraanki isaa inni tolee jaalladheera garuu achi keessatti wantoonni dubbatamu dubbii arrabaa akkasumallee keessattuu miirri gara dhumaa pirankii yoo ta'u malee osoo dhugaa isheen gufattee waa tokko taatee rakkoo guddaaf saaxiluu danda'a jechuudha. Of eeggannoon barbaachisaadha. Sooshaal miidiyaa irratti gaafa waa goonus ta'e mana keenya keessatti illee jechuudha. Osoo caaltuun ulfa guutuu taatee yookiis osoo achi kaatu gufattee osoo kuftee rakkoo guddaa keessa osoo galtee innillee akkuma makaddee fuudhee akkasitti rukute sanaan jechuudha. Osoo lafa tokko rukutee ishee miidhe balaa guddaa geessuu danda'a. YouTube irraa maallaqa xiqqishoo argachuu dandeessa yookiin beekamtii muraasa argachuu dandeessa. Fayyaan garuu kan namaa kennu waaqayyoodha. Fayyaa garuu argachuun hin danda'amu jechuudha. Kanaafiyyuu dhaamsan isiniif dhaamu jechuudha. Yeroo viidiyoo tokko hojjettan isa pirankii of eeggannoon barbaachisaadha. Osoo ulfa guutuu taatee chiika osoo kaatu kuftee miidhama ishee irratti ga'a dhala ishee irratti hin ga'a. Ammallee taatoo achi kaatu osoo rakkoon tokko irra ga'e. Yookaan isin duuka rakkatu isinuma jechuudha. Kanaafiyyuu ergaan isiniif dhaamu yeroo waa tokko hojjettan of eeggannoon barbaachisaadha. Iddoo kanarratti hedduu rifadhe jechuudha. Bakka ishee ba'ee nan dhiphadhe jechuudha. Sababiin isaa wantoonni manis himuu dhiisanis iddoo kanarratti rakkoon osoo isinirra ga'e ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Hawaasni illee kan ilaalee siira gufachuu danda'a waan ta'eef yeroo waa tokko hojjettan ogummaa itti deemaa.